waliigalteen isaanii kana asootaatee achi seentanis waan tokko inni biraan jiru jibaa galatoo bacarraa dheeraa har'a kan nuufati. Galatoomii atileen yaada kee dhiyeeffachuudhaaf dhugumatti gartee wanni ammaan tana nuti keessa jirru rakkoo gatteenyee waliin haasa'uu dhabuudhaati. Rakkoo namni kun beekaa akka paartiitis haa ta'u akka yaada nama dhuunfaattis haa ta'u nuti akka Oromootti waan hunda irratti gartee waliigaluu hin qabnu. Wanni nuti irratti waliigaluu qabnu waan bu'uuraa jiraachuu qabdi. Waan Oromoo fi Oromiyaa irratti guutuutti irratti waliigaluu qabna. Tana gartee uummanni keenya beekuu qabaasi. Ammaas waan karaa tooftaa adda addaa gartee namni keenya itti rakkatuutu jira. San keessa poolitikaa naquunis gaariidhaa miti. Poolitikaan akkaataa gartee ati haajaa ta'e itti gaggeeffattu san tooftaa biraati. Tooftaa tana keessa immoo nuti gartee akka Oromootti yoo gartee saba biraatii wajjin deemnee haasofnes afaan tokkoon haasa'uu danda'uun uummata keenyaa fi fadhinnaa teenya fuuldura tarkaanfachiisa. Akkasuma sanatti akkuma gartee gaafa dura Abiyyi karaa aangoodhaa dhufe sanatti namni gartee ibsa bu'uudhaafis ni tattaafata. Garuu immoo Abiyyi dhuguma himaa ture yeroo gartee aangoo fudhatu sanis. Namni keenya kan cinaanis gartee isa deeggaraa ture isuma kana gartee afaan Oromoodhaa haasa'ee fi takkaa'u immoo karaa Oromootirraa dhufe yaaduma ju'uuni isa deeggare malee warri dhugaadhaan waan inni jechaa ture isa dhagayaa ture cinaan isaanii moggaa dhaabbataniituma ija takkaan laalaa turan. Kanarratti gartee hoggaa haasofnu yaada keenya haa dhiyeeffannu. Jarri kun immoo akkaataa isaaniitti gartee dhufanii haa haasofni. Haasofni isaanii kun uummata keenyaaf bu'uura takkaa'u gartee uummata keenyaaf fadhinnaa isaanii ni tarkaanfachiisaa yaada jiru irratti gartee yaada keenyaa xiyyeeffannuun isiniin jaa. Itti aansuudhaan Itiyoo jira. Itiyoo carraan jira galatooma naaf fedhuu kiyyaaf galatoomi. Maybe yaada manicha ka'umsa ijoo bu'uuraallee hin qabanne hammuman dhagee irratti anis yaada kiyya dhiyeessumoo maybe tiyaatiliin jira kan manaa. Humaa lakkee dhiyeessuu ni dandeessa yaada kee. Okay, haa ta'u gaa. Wanti tokko egaa wanti baramuu qabu akka ilaalcha kiyyatti biyya keenya keessatti ispeeshaalii biyya Itoophiyaa kana keessatti carraan mootummaa ta'uu kun haala akkamiitiin dhufa? Dhufiitiin isaas haala akkamiitiin to'atama? Ilaalchi yeroo egaa jijjiirama fakkeenyaaf ijoolleedhuma keenya qeerroon qarreen fi abbootiin amantaa hedduun isaanii waggaa dheeraadhaaf yeroo wayyaanee dhibeen wayyaanee ajjechaan wayyaanee gochi wayyaanee sun baay'atee dhufu namoonni keenya ispeeshaalii naannoon Oromiyaa afaan tokkoon yaada tokkoon ilaalcha tokkoon qabsoo cimaa ta'e keessa seenanii lubbuun baay'een wareegamee already wayyaaneenis teessee bakka takkatti moor sagaleedhaan jedhanii haala miidhagaa ta'een Opiidiyoon carraa biyya bulchuu argatee muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed biyya bulchuu eegalan. So yeroo dheeraadhaaf ispeeshaalii biyya kana keessatti Opiidiyoon fakkeenyaaf nu ta'uu baatus bakka bu'umsa uummata Oromoo irraa fudhateetu akka dhaabaatti haala kanaan biyya isaan muummee ministeeraa bakka buufatanii Itoophiyaa akka waliigalaatti siyaasa biyya kanaa hordofuudhaaf to'achuudhaaf hojiin eegalamee yawus maybe suuraa kanarratti namoonni maxxanfaman kun hunduu mootummaa bukkee dhaabbatanii jijjiirama sana keessattis amma danda'ameen hundi isaaniitu bu'aa ofii mataa ofii qabu. So ergi kun ta'e booda maaltu isaan mootummaaf yookaan immoo jijjiirama kanarraa yaada adda ta'e qabaatanii mormii haalli isaan itti jalqaban kun uummataaf utuu clear ta'e waan gaarii natti fakkaata. Nuufis illee haala akkamiitiin gara mormiitti seenanii ijoon mormii isaaniitis maal fakkaata? Fakkeenyaaf egaa uummanni keenya hacuucamaa hamaa keessa ture wanti tokko lama jedhamee lakkaa'amu lakkoofsi illee waan kana ibsuu hin danda'u waan uummanni keessa ture. Kanaaf rakkina uummataa namoonni barumsa adda addaa baratanii siyaasa keessatti gahee mataa isaanii baachuudhaaf seenan sun
haala akkamiitiin xiinxala akkamiitiin siyaasa jechuun already rakkisaadha. Maaltu uummata keenya irratti immoo ta'aa jira jedhu taatee sana irratti maaf amma waggaa 5 waggaa 6 guutuu eeguun eegame waan jedhu kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Beektoonni keenya baay'een isaanii hayyuudha. Baay'een isaanii beektoota. Waggaa 7 kana hunda haala akkamiitiin eessa ta'anii maal gochaa turanii ideoloojiin mataa isaanii maal fakkaata adeemsi isaanii maal fakkaata hadha immoo already dhimmi isaan waliigaluu irratti dhufan kun maal inni agartee gaa already nus akkuma nama biyya keessa jiraatutti akka nama dhaloota Oromoo ta'e tokkotti maybe biyya kana keessatti mootummaa ta'uudhaaf namoota baay'eetu dhaaddatu agartee gareen adda addaa garuma mootummaa garuma 4 kiiloo kana seenuuf yaada adda addaa qabateetu dhaadannoon garuma 4 kiiloo kana so yoollee dubbiin ta'uu baattee mootummaan badhaadhinaa kun karaarraa miliqe ta'e nus akkuma Oromoo paartiin Oromoo yookaan bakka bu'aa Oromoo kan ta'u kan dhaaba Oromoo urgaa'u akka kiiloo 4 seenee dhimma kana already wareegama kanatti fufsiisuun barbaanna. So kana yoo jennu akkuma bara 2010 sana jijjiiramni ergii dhufee uummanni Oromoo bakka bakkatti gammadee jaartiin hunduu amma malee gammannee waa baay'ee keessa darbinee jirra. Haddas ijoolleen keenya hayyoonni keenya kun yaadni isaanii kan uummanni dhagahee jaallatee isaan bukkee dhaabbatee waan isaa irratti hirrate sun paartiin kun yookaan dhaabni kun yaada koonaaf guutaa akka jedhee fudhatuuf waloon isaanii isaanumti walitti dhufanii kun memee maal irratti walii galanii dhimma Oromiyaa irratti maal yaadu dhimma Itoophiyaa irratti immoo maal yaadu eessaa kaanii immoo garam ka'u wanti jedhu kun sirriitti ilaalamuun barbaachisaadha waan jedhu qaba. Akka waliigalaatti yaada koo alan xumuruu maybe egaa akkuma sala jedhee paartiin OPDO bakka bu'aa muummee ministeeraa kana akka qaldiitti yookaan akka qoosaatti hin finne kun laalamuu qaba sirriitti waan hin jedhuun qaba. Moor kaleessa egaa wareegama qarreen qeerroon abbootiin amantaa hunduu sheekonni anillee akka dhuunfaatti maneedhaan ture wareegamni keenya baay'eedha. Jijjiirama kana akkuma dhaaba Oromootti yookaan akka muummee ministeeraa dhalootaan Oromoo ta'an kanarratti saboonni sabaaf sablammiin biraa immoo ilaalcha muummee ministeeraa kanaaf maal qaba ilaalcha dhaaba Oromoodhaaf maal jedhu uummanni ispeeshaalii warra Habashaa gaallaan mootummaa ta'ee isa jalan bulluu mootummaa kana 4 kiiloodhaa baasna waan jedhu dhaadata adda addaa ni dhageessisu. So kanarratti ilaalchi isaanii akka walootti maal fakkaata fi ispeeshaalii immoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa jirtu kana haala akkamiitiin walaba taatee yookaan immoo haala akkamiitiin bilisa taatee mataa ofiitiin of bulchuu kana maybe political intensity isaanii maal fakkaata waan jedhu moor barree sanarratti dialoog gochuun gaarii dheedheen yaada isinitti dheeresse galatooma. Hedduu galatoomii lakki qabxiin ati kaaftee hedduu babbareedaadha. Dhugumatti jarri ammaan tana walgahii irra jiranii walgahiin isaanii tuni hin xumuramne gaafa xumuramtee ibsa gartee adda addaatis baasuudhaaf ta'anii kun ammaas yeroo duraatiif gartee kanatti bikata ka ta'anii haasa'uun haalata lafarra jiru ifii isaaniitiif gartee irra hedduun isaanii ni beekanii akkasuma sanitti waan gaara keessa jiruus oduu arkatanii karaa kanaan gartee waliin bikata katti mul'atanii haasa'uun kuni qabsoo teenya fuulmudura tarkaanfachiisa yaadiyyuu san ifatti gartee hamiluu qabna. Itti aansuudhaan ammoo dhuga waan irratti wal mari'atan san ammaas gartee waan ati jettetti itti da'uudhaaf yeroo mootummaas haa ta'u dhaaboota biraatiinis haa ta'u garee biyya keessa jirtu tan politika adda addaa taatee gartaa takkaawummoo tan naannoo adda addaati wajjinis hogguu marii godhan haalaataan isaan mariitti godhaniinis ifa ta'uu qaba. Eenyuutu gartee waan kana gaggeessaa fi afaan kamiin gaggeessaniin gartee afaan kamiin gunja'u yaada akka mari'atanii akka gartee amma duraa sanitti abaawoo boonis takkaa'u gartee warra Tigraay hojii deemee marii godhee takkaa'u warreen naannoo adda addaa kan afaan qawweetiin lolaa jiranii wajjin kophaa marii godhee akkasumatti warri afaan nagayaatiin takkaa'u karaa nagayaatiin qabsoo inni juus nama biraatii wajjin gartee akkasitti marii godhatee taa'uun san qabsoo Oromoodhaa fuuldura hin tarkaanfachiisu.
Saniifuu akkanatti gartee hara tokkoon waliin dhufanii waliin haasa'anii akkasitti waan barbaachisu hundarratti mariidhaan gaggeessuun kuni qabsoo teenyaaf yoo gartee mootummaa tanallee kan hin jijjiirre taate ammoo waan Oromoodhaaf fuulmudura tarkaanfachiisa jennee yaanna. Itti aansuudhaan wabiidha. Wabii jirta? Nan jira akkam ooltan? Nagaan oolle akkam jirtaati? Nagaa galata rabbi. Dhiyaadhu baga jiraatte. Baga jiraattanii hayyoon nama akkanatti wal gaanii mari'atan kun namni kana qeequ namni kana jibbu hin jira natti hin fakkaatu. Baay'ee gammachuu guddatu nutti dhagahame. Ammas mariin kun akkanumatti itti hafuuf jenna. Baga walumaan gammanne jechuu barbaada. Galatoom. Itti aansuudhaan uummata akka lama dubbachuu barbaada. Akkuma amma sila gurbaan kun kaase baay'ee dubbatee jira. Amma lolli biyya san keessatti garee 4-5 hingaa gareen 4-5 kunniin eessatti xiyyeeffataa anillee mootummaa ta'a anillee araat kiiroo seenaa jedhee hunduu ija achitti babaasaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu wanni nuti barbaachisnu nagaa barbaadna garuu nageenya akka salphaa kanatti hin dhufanne natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf biyyoota ollaa keenyaa Yamanii ilaaluu qabna, Suudaan ilaaluu qabna. Bifa nagahaati yoo taate kara nagahaati yoo taate namichi kunillee namichi ammaan goora jiru kunillee akka qalditti gadi dhiisee natti fakkaatu. Ammoo tuyyuu hoo amma adda bilisummaa uummata Oromoo aabaa oonoo humna akkam humna jabaa tadaran jabaa qabaachuu qaba. Maaliif yoo jette ka amma dura walwana irra ka ganaa nutti dhufutu caala. Maaliif jabaachuu sirritti bakka hundatti xiqqaa guddaan Oromoo ka ta'e jabaachuu qaba, deeggaruu qaba, falmachuu qabna jechuu barbaada. Kanuma dubbachuu fi galatoomii ulfaadhu sirriitti dheeressu dabandu. Tole galatoomee. Nuurii jirta? Jira jamsi kiyya yoo mana kan keesseenne akka bunaatitti araadaa dadda fi na seensisi yeroo an dhufu hunda. Tole akkasittiin si naqate yeroo itti aanu baga na eeddanii baga gammannee isiniin jedha. Walumaanuu yaada babbareedaa yaada tokko namoonni tokko na jalaa tuttuqee waan anaasa'uu barbaadu haasa'anii bareedaadha yaadni namuu wal keessa jira. Yaada bareedaa haasa'anii hayyoonni ati gubbaa kana nuuf fiddee dhufanii yaada babbareedaa marii bareedaa godhanii anillee qabxii lamaa tokko dubbachuu barbaada. Qabxiin kiyya maali? Tokkoffaa hayyoonni kun akkanumatti wal ga'uunu ani baay'ee natti tola akka gama kiyyaatitti waan jarri mari'atanii gadiin baasun fuundura malee waan har'a murteessinee akka amma namni tokko as keessa taa'umsuma taa'an irratti iyyuu teessoora taa'an irrattuu yaadni garaan jaraa babbadaadha jedha irraa gaa namni sun jechuun nurraan barbaachisu. Amma sa'aatii kanas sa'aatii akkasii jarallee qeennuu miti. Jarruu miilaan hin dhaabannee ganaadha reef walitti dhufanii namuu yaada garaa qaba. Yaada garaa tokkoomsuudhaaf walitti dhufan amma yaada keessaa bilchaataa yaada biyyaaf ta'u fudhatanii ganaa jarri akka yaadaatitti jechuudha. Ammatti ammoo osoo jarri teessoo fi xumuriin jarallee qeequun barbaachisu. Jarri kun dhugaa rabbii osoo dubbannee osoo nama bitaman taate yoo tana aangoo qabanii Abiyyi mooliin waan haratanii wali hammaarataa jiran malee odoo sabaaf quuqamuu dhabaatanii jarri kun guutuun abbaa aangooti. Akkasitti illee beekuun nu barbaachisa. Gaafa Jawaarfaa biyya jiru gaafa Iskeel Gabbisaa biyya deeme aangoo kennanii fi aangoo didanii deeman saba gurgurachuu dhabuudha kun. Agartee sabaaf deemaara malee uummanni kun Ameerikaallee taa'ee jireenyu fi uummata baratee akka fedhe oofachuu danda'a. Garuu sabaaf quuqamee sabaaf walitti dhufee aangoof hin bololle ammallee jarri kun borullee namuma biyya keessa jiru aangoo irra keetti malee jarri kun galee aangoo qabadhee biyya bulchaa miti. Waan biyyatti taateen hamma Oromoon maqaa Oromootiin irra jiru kun Oromoon taate takkuu taanee hin beeknu yeroo dargiillee yeroo wayyaaneellee
hamma Oromoon amma bulchaa jiru kanatti namni keenya dhumate rashaname taateen kan mandura seenaa keessatti nurratti dalagamee hin beeku. Walumaa gala kun ifa galaadha nama maraayyuu. Kanaaf ammootu lafeen gaalaa yoo wanti biraadha hin cabu yoo ufii wal'ee wal cabsaa jedhan. Ufii wal dha'uun qabnu jabeessuu qabna hayyoota kanallee jabeessuu qaba. Hayyuun kanuma numa bara hayyuun numarraa ol ka'ee achi dhaqa. Yoo nuti tukursii jala qabnee jenne yoo nu jara leellisnee jenne yoo jarri karaa dabaa deeman karaa dabaarraa deebisnee karaa gaarii gaafa deeman harka dhoofneef yoo faana deemne faana hiriirre malee jarri kun adda ofiititti waa ofii waa sirreessuu hin danda'an borullee yoo taate nuti jala jiraachuu qabaachuu qabna qeequu hin qabnu. Abiyyillee bar gaaf duraa waan jedhe Jawaar yoo karaa nagaa deeme kursii jala qabnaa jedhe yoo inni karaa irraa maqee ammootu karaa deebifnaa jedhe. Ifa gala kun hayyoonni ammas utuu abiyyi qajeelee guyyaa boruu kana qajeelee abiyyi waan Oromoon barbaadu hojjete hayyoonni kun bar isuma jala kursii qaban malee aangoo fedhaniiti miti. Kanaafi Oromootii bakka jirtanii wal qabadhaa hayyoota keessan ammootu hin qeeqina sadarkaa isaan qeendhuun hin qabnu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Dhugaan jirtu sanu. Qabxiin ammoo qabxiin aantu ta'an jechuu barbaade tokko hayyoota qabna hayyoota biratti ammoo miidiyaa jabaa qabaachuu qabna. Akkuma Oromootitti miidiyaa qabaachuu qabna. Gaafa 2016 miidiyaa OMN ni qabna. OMN akka biyya raasee namuu ni beeka. Miidiyaa akkasii ho'i miidiyaa jabaa waan hayyoonni kun yoo mari'atanii gabbaan irratti ergaa dabarsan hin jiru. Wal dhaga'uun baay'ee ulfaata. Miidiyaa walii nama galcha. Miidiyaa tokko jala yoo deeman afaan tokkoon deeman. Miidiyaa garaagaraa namuu harkaa qabutti yoo fayyadamee jedhe dubbiin namaallee gargar taati. Jamsii yoo taati hin jiraanneeti namni asitti hammatin. Miidiyaa kana bantee osoo Oromoo jechuudha. Namni bakka itti hafuura baafatu dhabee bar bokokaa oola. Bar namni guyyaa aaree galgala asii yaada ofii baata. Dhugaa. Miidiyaan ammoo ni barbaachisa hayyoota kanaaf ammallee miidiyaa dura jirullee yookaan jabeeffachuu yookaan miidiyaa hundeeffatanii miidiyaan gadi abashoonni miidiyaa meeqa qaban yoo xiqqaate 40 ol qaban miidiyaa ofiitti dhimma baanii miidiyaa ofiitti nurra dhaanii addunyaa kana muluu goolan jechuudha kijiballee dhugaallee waa'ee Oromoollee awwaaluu seenaa Oromoo awwaaluu keessatti jechuudha. Kun miidiyaa isaaniitti harka isaanii jira akka fedhan godhuu danda'an. Miidiyaan ammoo ni barbaachisa hayyoota teenna galatooma ulfaadha mataa irra nu jirtanii jedhan dhaamsa kiyyattiin nagayaa galatooma ulfaadha. Galatoomni hedduu galatoomii yaada bareedaa nu dhiyeessite. Itti aansuudhaan maammeedha. Maammee jirtaa? Jira akkami nagaa jirtanii fayyaa keessanii? Jirra kunoo nuti illee nagaa fayyaa qabna. Baga jiraata. Maashaallah waan hedduu nama gammachiisu akka kiyyatti akka bara duraa qabsoo duraa irraa takammade dhugaa dubbachuudhaaf hayyoota tana bakka tokkotti arguudha. Maaliif jennaaniin yeroo baay'ee namni yaada garagaraa qabaa bakka garagaraa taa'eetiin yookaan yaada garagaraa kennata garuu ammoo deebi'eetiin bakka takkatti wayita wal gahee yaada ofii wal afoo qabeetiin waliin mari'atee kanatu ta'a kanatu hin taane ilaameedha yeroo Oromoo bakka tokkotti hayyoonni sanuu kan yookaan biyya tanallee bakka gaarii geessituu fi akkasuma amantaallee irraa qaban bakka guddaadhaan ka'ee gayyoo bakka tokkotti walitti deebitee kan mari'attu taate mariin jira marii seena qabeessaa fi yookaan hin ammallee marii bu'a qabeessa jedheetiin yaadan akka mataa kiyyaatitti kasan irraa hafe ammootu mootummaan biyyaa osoo akkuma amma obboleessi keenya kun jedhe osoo nama ka akka Oromoon barbaaddu miti akkuma yookaan biyyattiin Itoophiyaa iyyuu seeraa fi sirnaa yookaan seera tumame san irratti ka deemu taate wanni hayyoonni tuni aangoodhaaf bololtu hin jirtu hundi isaa nama biyya faranjii keessa jiru oridii jireenya mataa ofii jireenya gaarii jiraachuu danda'a akkasuma wayita biyya galanillee aangoo fedhan qoodamanii waliinuu hojjechuu iyyuu nama danda'u garuu seera biyyattiisa waliin waan biyyi deemaa hin jirreef mormaa jiranii akkasuma maqaa kenna maqaa Oromootiin namni kun ka achi jiru maqaa Oromootiin achi taa'ee sabaa fi sablammii gaafa miidhe gaafa duraa Oromoon akkana nu gootidhan malee mootummaa kana maqaa hin dhaanii kophaa isaatitti mootummaan kun maqaa kennaan achi jira sababa kana jedhanii sababa kanarratti marii addaa geggeessuun akkasuma wal gahanii kan ammoo bosona jiruu fi kan karaa nagahaallee hundi wal gahuun Oromoodhaaf faayidaa guddaa wannuma qeeqanillee hin qabu Oromoo walii galtuu jedhan malee duraan Oromoo gaafa wayita isii walii galtee wayita arganitti ammootu qeeqni hin barbaachisu jabaadhaa jechuun
bakka namni Oromoo waliigalteetti jabeessuudha. Addaan diiguuf osoo hin taane jechuudha. Amma yoo argitanii naannoo hunda irratti lolli osoo jiraatu daarii yookaan boordara irratti naannoon Oromiyaa hundi cicciramtee gurguramaa jirti. Naannoo Mooyyoleetiin Sumaalee waan godhaa jirtu asiin naannoo Harargeetiin akkasii gara hundaan jechuudha. Kanaaf wanni kun hundi waan duraan ta'amee hin beeknedha. Bara tanaan dura wanni kun hundinuu hangana hunda nurra hin geenne namni hangaratti hin dhumanne maqaa Oromootiin Oromoon lafarraa dhumaa jira dachii Oromootu gurguramaa jira. Wanni kun hundi garuu ammoo osoo maqaan Oromoo qofti achi taa'udha. Osoo maqaa Oromootiin achi jiranidha. Oppodiyoon akkuma feetettu haa qabattu kaleessallee namni jara tanallee bilisa baase jarri ufii bilisa hin baafne qeerrotu itti dhumeeti dhiiga jiisiteeti. Ammoo hoo wal jalaa dhageettee wal dhageettee akkasiin ammoo ajajaan qeerroon dhiiga jiisitee bakka kanaan jara geette malee jarri yookaan qabsoo ufii gooteetiniin bakka san hin geenne dhugaa yoo dubbanne qeerroo nama 5,000 itti wareeyne dhumaa galatti hundaafuu an akka mataa kiyyaatitti hanga xumuraatitti ammootu jara kan jabeessuun akkasuma ammallee cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha gama waan jarri nu gabbaatuun ammootu teenneetiniin eeyinaa hamileedhaan eeyinaadha galatoomii tanumaa yaada boolaba. Galatoomii maamee keenya dhugatti yaadumaati amma dhiyeessite kanarratti qabxii lama itti da'uudhaaf Oromiyaan karaa lamaan miidhamaa jirti yoo gartee dhugaa walitti hayyimnu taate. Karaa tokkoon warri gartee diina keenya ta'e takkaa'uu gaa warri uummata keenya hin barbaanne wanni Oromiyaan hin barbaanne kuni mootummaan ammaan tanaatuni mootummaa Oromootii jechaanii jiran gama tokkoon. Gama kaaniin ammoo daangaan keenya akka jirutti diigamaa jira, lafti saamamaa jirti, namni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Gama lachuutuunu kanummaan gartee biyya tana gaggeessaa jiru Oromoodha uummata keenyaan hoggaa jedhan. Gama kaaniin ammoo Oromoon haqan qabdu hin dubbatinii jechuu isaaniiti. Maaliif haqa mataa isaanii warri gartee fayyadamu warra Amaaraas haa ta'u warra Tigrees haa ta'u haqa mataa isaanii gartee ifatti ol baasanii dubbachuu jiran dubbachuu barbaadaniis. Kana gartee wanni dhaabuu danda'u nuti afaan tokkoon bikka takka deebinee afaan tokkoon yoo gartee biyya alaatiis haasofnu taate akkasumas warri gartee lafarratti qabsoo godhaa jirus karaa kanaan gartee yaada isaan oofaa jiran lafarratti oofaa jiran sanii wajjin waliin qindaawee ka fuuldura tarkaanfatamu yoo ta'e dhugatti gartee haqni keenya karaa keessaafuu karaa politikaatii fi karaa miidiyaatiin Oromoon akka rakkoo keessa jirtu ifatti gartee dubbachuu qabna ifatti masgarsiisuu qabna. Yeroo hedduu amma warreen Tigreedhaa kana miidiyaalee isaanii yeroo takka takka yoo kan dhageeffatan taate inumaatu gartee carraa yeroo obboleeyyan keenya warri gartee na duuba gartan kuni miidiyaalee Tigreetii fi miidiyaalee Amaaraa bira dhaqee hogguu isaan wal gahii godhan yeroo takka takka niin dhageeffan. Inumaatu agguuchi dhaqanillee yerummaan keenya kuni rakkoo Tigreetii irra hedduu haasa'u malee rakkoo uummata keenyaa hin himan. Rakkoon Tigreedhaa dhugaa lola gartee Tigreedhaa wajjin Tigree fi mootummaan godhaa turte san keessatti uummanni Tigreedhaa lola irra turanii haa rakkatanii. Haa taatu immoo Oromoonis rakkoon Oromoorra ilaa amata 7 kana irruma jirti. Irraan xiqqaanne ittuma deemaa jirti. Kanammoo ifatti gartee asbaaniin dubbatan. Mootummaan Tigreedhaa yeroo amata 27 yeroo amata 27 dursoo mootummaas akka mootummaatti gartee itti ilaalamee dubbisuudha. Gama kaaniin ammoo rakkoo uummata keenyaatis rakkoo Oromootis akka rakkoo Oromootti ifa baasanii dubbisuun hedduu barbaachisaadhaan jaa. Obboleessa keenya raayyaan deebi'ee jira. Raayyaa yoo jiraatte carraa siifiin kannaa akkasitti gaa haasawaa kana gartee asitti xumurraan jaa carraan keetii itti dhiyaadhu. Galatoome Jamaal ammallee nin dhagama hoppe nin dhagama. Ani wauma sadiin gaggabaabsee dubbadha. Tole. Qeeroon qabsooyteeti warra ammaa kana aangorra fiddee qeeroon qabsaa'uun dhugaa qeeroon immoo EPRDF reform haanaaf godhuu jetteen qabsooyne. So
aangorra dhufe EPRDF namni keenya kun hoggaa taa'ee waan amma biyyi faan Oromoo ta'aniif EPRDF haanaa dhufuu jettee qeeroon hin qabsoofne wanni sun dogoggora nuti dalagaa jirru kun namni keenya sirriitti hubachuu. Kalammadaa takkaatu akka amma abiyyi nu godhe kana taaneen beeynu waan jiru kana hogguni dhageessaami. Hogguna. Yaa laal. Numaatu gariin Miniliki Haile Sillaasee Mangistuu Wayyaane walittuu dabalamee abiyyi kanan ga'u waan jiru tokko jira. When you put false narrative hoggaanii gartee laal ummanni waan dhugaa tokko jira saba keenya kana keessa ummanni keenya gaafa gabrummaa kana jala galu yoo kam xiqqaate maaritee fi qawweedhaan gara miliyoona 5tti yookaan cinaan isaa dhabameeti. Dhugaan saba keenyaa bikki qabsoon tun hoggaa bara 1960moota gara dhumaatiif 70moota keessa akka adda bilisummaa Oromootti ijaaramtu qabsoo maal jettee akka uummata Oromoodhaa maaltu si gabroomsettee waan himte qabdi. Akkasimoo akkasii so hoggaa har'aan tan abiyyi ajjeese harreen nufe mootummaa abiyyi jalatti mormiin irraa kutama. Mootummaa abiyyi jalatti ijoollee xixiqqoon warra duratti ajjeefamti sirri. Himmoo hoggaa waa waliin madaallu wanni waliin madaallu kun akka waan qabsoo bakka itti kaane san nun dhabsiifne namni keenyatti yaaduu qabaa. Maaliif wanni warri gabroonfataa nu godhe hoggaa 140 yookaan san dura yookaan hoggaa 300 dura katabbii waan biroo waan jirtuuf sun hundi abiyyi caaloo jenne amma gaa qabsoon keenya abiyyi irra qabsoonu Miniliki fi warra biroo irra qabsooniin adda ta'uu qabaa jechuudha. Kun kan gara birootiin haala amma Itoophiyaan seente kana keessatti warra siyaasaa godhuttis waliin jiraachuu fi adda jiraachuu waan jiru. Amma qabsoon bara 70moota keessaa eegalle sun yoo kallattii kaa'uun nu barbaachise eega dhaynee Finfinnee dhaynee biitii kallattii akkanaati abaluu wajji jiraanna abaluu wajjin jiraannuun booda akka uummata irratti hin dhangalaane yoo kallattii qabsoo kaa'uun nama barbaachise sammaan tana ammuma kaayanii uummanni Oromoo san irratti dalagu akka na fakkaatutti. Maaliif yookaan mamii keessa gallaa jechuudha. Oromiyaa moo Itoophiyaa guyyaa Oromiyaa jenna galgala gara Itoophiyaa jenna haalummaan amma marii abroonnati maarree juukuni inuma warri Ameerikaa kun Oromoon maaliif walitti haararamtu nun jee hamma mootummarra jiruu fi kagaara jirulleen Oromoon tun walitti haaramtu gwajan saba keenya kana waan sabachiisuu barbaadan odoo fakkaatu warri keenya immoo hoggaa miidiyaa warra Habashaa kana dhaqe akka gartee fuulaan bitachuus haa ta'u rakkoo warri keessaafuu illiitii warra Tigree fiddeeni har'aan tana rakkoo kana keessa jirra. Kanaaf kallattii qabsootis hedduu barbaachisaadha jechuudha. Itoophiyaa tana keessatti qabsoo mirgaa goonamu qabsoo gabrummaa goonaa inni kun uummata keenya ka tokko gartee addaan facaase. Amma akkasin laallu kanarratti warra gartee Itoophiyaan haa jiraattu juufi warra Itoophiyaa tanarra qabsooyina juus wajjin taa'amire kallattiin hin feesisu ni feesisa dubbiin tun silaa baana taate qaceellotti uummatallee hirmaachestiin jaa galatooma ulfaadha. Hedduu galatoomi yaanni kuni gartee qabxii jajjabduudha jarri kuni yoo gartee carraa harkatan gattaanii irraa haasa'uu qabanii inumaatu gartee ibsa keessatti illee lafa kaa'uu qaban. Maaliif amma gartee haruma ABO tunu ABO boonis amma duraan gartee Oromiyaa bilisoomsina yaada juusan takkaa'u gartee Oromiyaan akka gartee walabaatti yaada siidha haa geeffattu takkaa'u haa filattu nama feete yaada san irratti gartee Oromoon qabsaawaa turte amma immoo akka fakkaattutti namni hundinuu gartee waan Itoophiyaadhaa tana fudhachaa jira fakkaatti. Eenumaatu gartee yeroo dabartee hogguu miidiyaalee garaagaraa irratti bahanii haasawan sanis akka gartee waan Itoophiyaadhaa guutuutti fudhatanitti haasawaa turan. Kana keessa dogoggorri tokko ni jiraata, ni jiraata. Namni keenya fan irra hedduun nama keenya akka malee karaa gartee waldhabina yaadaa qofa odoo hin taane dogoggorri qabsoo keessa akkan seenne ifni gartee hogguu kanatti gatta'anii haasawan kana waan kana takkaa miidiyaattis as bahanii
ifatti gartee afaan keenyaan ummatatti himuun barbaachisaadha. Takkaa'u gartee afaan sablaadhaan jechuu odoo gartee afaan politikaatiin hin taane. Kana gartee namni qacollotti dhaga'uu qaba, baruusii qaba. Kana keessa gartee warreen dhuga afaan qawweetiin qabsoo godhuu fi afaan nagayaatiin qabsoo godhu qofa odoo hin taane warreen Itoophiyaa barbaaduu fi Itoophiyaa hin barbaanne. Takkaa'u immoo Itoophiyaan gartee ta waliigalaa san taatee Oromiyaan immoo akka dhuunfaatti takkaa'u akka isteetaatti foormulaaleen akkanaa kuni hedduutu jira addunyaa tanarra. Foormulaaleen biyyoottan adda addaa jiraatanii san gubbaaraan immoo federeeshinii takkaa'u immoo konfedereeshiniitti jiraatu jechuudha. Kana ifatti gartee jarri kun egaa isaan kana qofallee odoo hin taane warrummaan poolitikaa Oromoodhaa gaggeessu yaada kanaa kana ifatti dubbatanii ifatti uummata keenyatti himuun barbaachisa. Boodarra gartee yoo immoo karuma Itoophiyaa sanitti haachi deebinu taate takkaa'u qabsoon karaa sana yoo katamtu taate ta Oromiyaa tunis gartee boodarratti haftee takkaa'u immoo ni dagatamti. Kana keessa yaa'ii addaa akka nutti hin uumne takkaa'u dogoggora hamaa gartee gufuu akka nutti hin taane fuuluma duraan yeroo odoo yeroon gartee carraan jiru irratti mari'atanii akkasitti waan uummata keenyaaf ta'u ifatti dubbachuun barbaachisaadha. Akkasuma sanitti afaan uummata bira dhaqanitti haasawaniinis feetu warra dippiloomaasiis haa ta'u akkasuma san miidiyaalee alagaa adda addaa irratti gartee hogguu dhaqanii haasawan yaanni isaan dhaqanii haasawaniif bu'uura Oromoodhaa akka ta'e Oromoo irratti akka xiyyeeffatan hedduu barbaachisaadha gama kiyyaan. Maaliif yeroo hedduu gartee isaan rakkoo mootummaan tuni uummata Tigiree irratti goote qofa hogguu haasawan rakkoo mootummaan tuni uummata Amaaraa irratti godhaa jirtu qofa hogguu haasawan dhaaboota adda addaa gartee kan Oromoo uummata keenya naannoo adda addaatti fixaa ture. Kana gartee akka isaan nama nagayaatti laalanii hogguu haasawanis dogoggora guddaadha. Maaliif warreen gartee uummata keenya fixaa jirus akka gartee diinaatti ilaalamanii isaan immoo jarri kun gartee uummata keenyaas fixaa jiranii garuu immoo uummanni keenya kun achi qofa as qofa Oromiyaa keessa qofa hin jiru bakka biraatis ni jira. Isaanii wajjin akkamiin fuuldura gartee jiraachuu danda'an yaada jiru kana ifatti yoo irraa hin dubbanne taate rakkoon uummata keenyaa tuni akkanumatti ukkaamamtee hafti jechuudha. Obboleeyyan keenya egaa guutuun teessan za'aa dheertuu tan asirra teenye warreen nu hordofaa kan hirriiba dhabee nu wajjinis marii tana gaggeessaa turtan hundi deekaa lama naalaatti ifamooliin. Tole Itiyoo. Raayyaa baay'ee galatoomin jedha. Namni akkas yaada bilchaataa qabu uummata kanaaf hin barbaachisa waan hin jedhuun qaba. Lammaffaa immoo wanti amma nu poolitikaan biyya keenyaa kan agartee miilaaf harka nu taate uummanni waan yaadee waan qabuuf waan gadhiisu dhabee jira. Akkuma silasiin jedhee naannoon Oromiyaa keessatti kan du'u Oromoodha, kan ajjeesu Oromoodha, kan rakkataa jiru Oromoodha. Rakkinni keenya koozii rakkina naannoo Oromiyaa keessa jirtu maalinni maal dhabnee maaf ol ajjeesaa jirra? Siyaasni keenya garam deemaa jirti wanti jedhu uummanni keenya hundinuu agartee kallattiidhaan dubbii kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Ijoolleen keenya kan maqaa obootiinis gurmaanii bakka jiran suni moor yaada uummata keenyaa sirriitti qotee bulaa hiyyeessa keenya kana haalli isaan handil godhanu maal garam deemaa jira wanti jedhu sirriitti anillee akka kiyyaatti nama maatii ofii dhabeedha. Wanti hundinuu amma malee garaa nama nyaata. Waanuma qabnee waanuma dhiisnu wallaallee jira tokko. Lammaffaa jijjiirama kana keessatti namoonni baay'een isaanii jijjiiramni kun jijjiirama kooti an Oromoodha itti wareegameen fide rakkina mootummaan kun of keessaa qabu yeroo naaf hiikaa yeroodhaan yerootti an akka Oromootti nama safuu qabu nama sirna gadaatiin bulu rakkina dhaaba muummee ministeeraa kana keessa badhaadhina keessa jiru kana yeroon naaf hiika namni jedhee abdiidhaan kan lakkoofsaan hamman hin jedhamne kan garaatti rakkina hamaa baadhatee ta'ee jijjiirama eegummoo jira. Uummata kanaaf maal ergaan keenya maal inni agartee namni sirriitti sabaaf yaadu, namni sirriitti sabaaf quuqamu, namni sirriitti biyya ofii jaallatu rakkatee jira yeroo kana keessa agartee daldaltuun adda addaa kan biltiginaatti siqattee waan barbaadde fudhattu kan immoo ijoollee abaa obootti kan ijoollee bosona jirtu siqattee waan barbaadde argattu namoota immoo biyya alaa jiraatanii isaaniifis loobistii adda addaa ta'anii odeeffannoo adda addaa asii facha liinkii godhan sun isaan namoota fayyadamaadha. Namni dhuunfaan itti fayyadamuu sabaaf yaadu. Namni sabaaf yaadu
Siyaasni biyya kanaa, siyaasni biyya Habashaa, biyya Itoophiyaa kanaa eessaa kaatee eessa geesse? Oromoon immoo eessaa keessee eessa geesse? Oromoon biyya kanatti maqaa akkamii qabdi? Hin tuffatamti. Agartee biyya hin qabdu, amantaa hin qabdu, holola adda addaatu uummata keenya irratti waggaa dheeraadhaaf hololamaa bahee har'a immoo kana cabsinee yeroo carraa biyya bulchuu argannu beektoota keenya kana maaltu walitti buuse? Agartee tokkoffaa Oromiyaan biyya Itoophiyaa keessa jirtu biyya walaba taatee miti. Biyya mataa ofii dandeessee agartee ekonomii mataa ofii qabaattee yaada mataa ofiitiin biyya muummee ministeeraa mataa ofii qabaattee biyya bulchituu miti. Biyyi kun biyya walooti. Agartee biyya sabaaf sablammiin baay'een keessa jiraatudha. Ispeeshaalii Oromiyaa keessa immoo sabni hin jirre hin jiru. Bari kana waggaa 50 waggaa 60 rakkinaas ta'ee hojiidhaas ta'ee dhufanii qe'ee keenya keessatti dhalatanii guddatanii humna horatanii jiru. Humna hamaa bara. So kana keessatti rakkina kana keessa ispeeshaalii amma sa'a kana keessatti Oromoo maaf Oromoo ajjeesaa? Maal inni rakkina keenya? Maal inni maybe anaaf akka naa galuutti gaa siyaasni kun baay'ee biyya bulchuudhaaf maybe nam tokkotu filatama. Biyya bulchuudhaaf dhaaba tokkotu filatama. Dhaabni hin filatamne haala nagaa ta'een karaa nagaa ta'een gara filannootti dhufee yookaan immoo siyaasa mataa ofii haala bilchaataa ta'een agartee haala zamana kanatti jaarraa 21 keessa jirra. Of xinneessuun, of ajjeesuun, wal ajjeesuun kuni Oromoo miila wal harkisuun kuni ammamitti yoom nu gaa waan jedhu yaadan qaba. Galatooma maybe. Galatoomi Itiyoo yaadni hedduu cimaadha. Yaada kana gartee inumaatu tooppika kophaatti yaada kana dhiyeessine gartee akkasitti irraa mari'achuun yeroo dheertuu barbaachisa na fakkaata. Dhugumatti maaliif haalaataan poolitikaan Itoophiyaadha. Waluma fixuudhaanii ilaarraan tanaas ga'e. Polotikaanis aangoon Itoophiyaatis. Kana keessa gartee Oromiyaa qofa takka immoo uummata Oromoo qofa jennee achitti gartee kophattichi baasuu odoo hin taane guutumatti haalaatummaan Itoophiyaadha. Yeroo dheeraadhaaf waluma fixanii kanummaan gartee abbaan humnaa aangoorra turuudha. Kanarratti gartee dhugaa akkumaan jetti yeroo biraa kana irra deebinee gartee haasa'uu ni dandeenya. Ammaaf asuma dhiifna akkasitti Ahmed jirta. Galatoomi foloo si godhee jira foloo naa deebisi innis illee yeroon qabu yeroon argadde feetan walii waliin mari'achuudhaaf natti tola gaariidha kan gaarii isiniif haa ta'u. Ayya galatoom. Ahmed jirta. Min jira Jamaal keenya. Ani galatoom ulfaadho. Wallahi yaada addaa kan nachi folin baane sagantaa ati har'a obsaan nama kana tokko isaatti hin beeyin hunda carraa kannatee fi ol baafte cuunfaa isaa halaallu yoo ta'e namoonni irra haasa'uun kun ana hedduun irraa gammade sagantaa ati gaggeessitan jechuudha. Dhibbiin sagantaa laayivii tiktookii kana qofa irratti haftu odoo hin taane riikardii jechee laafuutee odoo muraan takka irraa muramne silaa danda'ame miidiyaa biyyaatiin kadabruu qabu. As keessatti Oromoon bulchuuf ilaala. As jalatti warri fakkeenyaaf sirnaan gorra jiru faarsan mee yaada namni kun haasa'e za'aa dheertuu tana haasa'e keessatti haa ilaalani. Sigaltee dhugaan namni kun argu haa warri sirna deeggaru arguu dadhabe. Dhugaa Oromoon dhabe haqa Oromoon dhabe haa isaan ukkaamsan kana yaada kanarratti haa ilaalani sagantaa ati irra gaggeessite kana keessa jechuudha. Kanaaf wallahi dhugumatti an akka Ahmaditti obsa keetii fi bilchina kee sagantaa tana akkatti gaggeessitee nama hunda yaada kannatee fi nama kana waan kana sagantaa tana qindeessite hedduu natti tolee miidiyaa guddaa irratti illee haala sii danda'ameen yuutuub irraas guututti akkana nu kaa'ee sheer goonaa feesbuuk irra finnee akka namni keenya hundi hubannoo irraa argatu miidiyaa jiran laayivii dabarsuu danda'an irratti illee sagantaan kun dabruu qaba jeetii yaada. Ulfaadhu galatoomii taatee akkaan qabattee fi taatee adda siifaamii qochuun siin jaa. Galatoomii hedduu galatoomii obboleessa keenya Ahmed yaada babbareedaa nu jettee wannummaan gartee hamilee namaa jajjabeessuu waanuma akkanaati. Dhugatti yaaduma kee kanatti hidhamuudhaan booda yuutuubii irraas niin kaaya obboleeyyan keenya warri mana kana keessa jirtan chaanaala keenya kan yuutuubiidhaatis linkiin peejuma kana gama duubaa jirti linkii isaa tuqaadhaa. Akkasitti gartee YouTube dhaqaa subscribe godhaa warri subscribe godhin akkasumatti hogguu gartee waa maxxansin hunda like godhaa share godhaa comment irra godhaa yoo gartee akkamillee fayyaddan taate
jecha gartee afaan keenyaan haasoinee afaan keenyaan algoritmii irratti dhiyaachuu kana sablatti ilaalina. Algoritmiin amma yeroo hedduu gartee asirratti viidiyoo adda addaa kun poostii godhu yoo laaltan algoritmiin gartee afaan keenya kun afaan Oromoo akka ta'e hin beeku. Fakkeenyaaf afaan Arabaa fa'aa ta'uu malu jeeti waan nuti haasoinu afaan Arabaatiin hiika takka xiqqoo afaan Faranjiitiin godha takka afaan Chaayinaatiin godha waan adda addaatiin gartee maaliif afaan kun afaan maaliitii yaadajuu baruu barbaada. Saniifuu nuti gartee irra deddeebinee yoo itti fayyadamtu taate algoritmiin fedhuu baatus takka immoo AI'n kun gartee yeroo ammaan tanaa afaan keenya kana akka afaan Oromootti afaan beekamaa ta'etti itti fayyadamuudhaaf yeroon isaa gabaabduu waan taateef jecha laayikii godhuun dhiisina, koomentii godhuun dhiisina, sheer godhuus hin dhiisina, itti jabaadhaa itti fufaan jaa. Algoritmii ogguun haasa'u lachuuti. YouTube's jechuu kiyya, TikTok's jechuu kiyya kana gartee qacollo beekaa obboleessa keenya Baaris dhufee jira. Innis yaada gartee isaa mee haanuu dhiyeessu Bahar carraan keetii itti fufi. Hedduu galatoomaa Jamsi waan jechuu barbaadu Amaduu Jiyee gama keessa porsi godhuu fi waan dibeetii guddaa akkanaa kana fakkeenyaaf dibeetiin amma ati godhaa turte dibeetii hayyoonni siyaasaa godhan sanii olii oote malee sanii gadi tokko maaliif hawaasa ideoloojii adda addaa qabu beekumsa adda addaa qabutu asirratti parsipeettee yaada wal dabarsaa jira. Is open media jechuudha waan hedduu bareedaati. Ani immoo kanatti dabarsee wanni jechuu barbaadu mistake kuma qabsoon Oromoo tuni bara durirraa kaasee hanga guyyaa irraatti Oromoon tuni qabsaa'uun dhiifne qabsooytee at the end they made mistake dhumarratti mistake dalagan jechuudha. Bara 2018 illee san durallee ጊዜ ሞቱማ አድርጊለ ሞቱማ ለስላሴ ዋን ከና ከናቱ ጅራ we don't have to repeat the same mistake ተቆረተ ደቤ ደረጉ እንቀብ ነው ሞንኩ ሞቱማን ኩዮ ሀጂ ጉታቴ አማ ሶሮሞን ረዲ ቤ ኢዩ ቀባታ ኢዩ ቀባቱ ዋን ከና ፕሪፓሬሽን ወሪ አማንተና አከሲያሳት መሪያቹ ጅረን ኩን ወሪ ጋር ጅሪስ አዮኒ ሲያሳ በቃ ደዳት ተወርገኒ ማዋን ከና አሰውን ሄዱ አነመገመቺሱ ዋን አብዱለ ነመቲ ወሩ garuu waan takkoon jechuu barbaada addunyaan akka itti nu beektuu fi akka nuti itti akti godhaa jirru waladda addunyaan Oromootu biyya sana harkaa qabaa jetteetii nu quba qabdi jechuudha. Nutilleen akkasuma nutillee waan kana irratti fudhachuu dinne malee namni maangoo harkaa qabu kun mootummaa Oromooti. Waan gaarii haa dalaguu qabaatu malee mootummaan kun mootummaa Oromooti. Karaa chaa'u mumkin yoo mootummaan kun jijjiiramuu deemu taate biyyattiin sawwanni isiin qabdu ummata Oromoo kan fakkeenyaaf amantan sammuu struggle irraa gara sammuu leadership jijjiiruun wal gorsuun fakkeenyaaf nuti ka Oromoon kun akka aangoo nama jallaa keenyaatu aangoo irra jira aangoo tana nama keenyaatu itti fayyadamuu dhabee nama ajjeesuu karaa waan hin taane fakkeenyaaf roolii kana daddabne malee namni aangoo harkaa qabu jaalannus jibbinus Oromoo akka ta'ee fi maal godhu akka qabu namni keenya kun kana booda sabaaf sablammoota biyya san keessa jiru irratti maal akka yaaduu fi qabnu fakkeenyaaf namni mootummaa ta'e tokko nama biraatiif gaarii yaaduu qaba fakkeenyaaf Amaaraa haa ta'u Tigree haa ta'u namoota fakkeenyaaf fi qabu dippiloomaasii fi qabne Oromoo tan harka akka aangoon hin baane fakkeenyaaf sammuu Oromiyaa tana keessatti Itoophiyaa tan tiisuudhaaf fakkeenyaaf akka ati dura reefu dubbatte sanitti siistama akkanaa biyyoonni hordofan biyyoota hedduudha. Namni tokko Oromiyaa tana fottoksineetii bilisa baafna warra jiru jira warra biyya keessa Itoophiyaan tun diigamnaan Oromoon keessaa baanaan Itoophiyaan diigamti Oromiyaan tun jiraachuu qabdi jira. Akkasitti dantaa Oromoodha waan Oromoon duriis Oromoon gizee qabsaa'u walqixxummaa dhabe malee nama waliin jiraannaa jee qabsaa'an turre waggaa dheeraa waggaa Oromoon qabsaa'u. Nama waliin jiraannaa miti mirga keenya dhabnee afaan keenya sarbamee qabeenya keenya dhabnee nama wajjin walqixxaannee haa jiraannu jee Oromoon kun qabsaa'aa ture malee sirna diktaatarshipii saba biraa irra fe'uudhaafi miti. Waan sana eeggachuudhaaf immoo uummanni Oromoodha sammuu liidarshippii qabaatu qaba. Hayyoonni amma dhufan kun silaa wanni isaan godhuu qaban uummata keenya kana gamas deddeebisu sirna amma jiru kana sirni kun jaalannee jibbinus Oromootu harkaa qaba. Sirna Oromoo harkaa qabdu kana keessa yoo dadhabame riishaafil godhanii siyaasa Oromoo keessatti eegu fakkeenyaaf ani Oromoon tun akka aangoo dhabdu hin barbaadu fakkeenyaaf tana keessatti akka isin turtuun hin barbaadu. Abiyyi baarfees gurfeesii qaba fakkeenyaaf. Baarfeesisaa amma waraanni mootummaadhaa gadi bu'ee nama ajjeesaa jiru. Wanni nama ajjeesaa jiru milishaa gandaati. Oromoo tulee injise waan kana.
waraanni mootummaadha daangaa fi addunyasummaa Oromoo wajjin walla. Garuu namni nama keenya cunqursaa jiru gandatti namni nama irratti dhiitee ajjeesu namni waan fedhe godhu milishaadha. Kana eenyu leenjise mootummaa naannoo Oromiyaa leenjise. Sanarra namni keenya waliigaluu qaba. Akkatti waliigallu immoo waan dhufte kana harka qabannee waan biraatiif dibeetu godhuu nu barbaachisa. Yoo xiqqaate aangoo amma jirtu kana fuudhee nama harka kaa'urraa kana keessatti riisheefalementii gaggeessinee Ortoophiyaatan dimokiraasii bulchaa. Yaada bareedaa dhiyeessitee baxalaa jirtaa? Jira. Tole ayyee carraan keeti. Jiruu moona alhamdulillah jiruu moona garuu barbareen ibiddi tokko jechuun abbuma irra abbuma san guba. Dhugaadha silaa akka keenyaatiin gaa akka namni nuun jiru fi ollaanis biyyattiinis maal nuun jetti Oromoo biyya harkaa qabaa yaanse jammar akkanuma nuun jaan bikka deemanii maali Oromoon akkamii akkana baqattan ka baqatus katumamus maali isin faayidaan qabdanii maarree yaa garuu mootummaan akka laalutti mootummaa Oromooti maqaaf achi jiru baddaan keessanii jira tolaan illee keessanii jira si jammar ta'ee sanumaafu namni keenya wanni baruu qabu kajalaa kana abbadaa malee ka gubbaa kun abiyyi dhufee nuun sirreessu waa'ee manaatii fi daangaatii fi waa hundaa'u nama ofiitti eeggata silaa. Keenyaas hoggusaniis xiqqoo waa harkannaa maallaqa fa'aa oolmi itti kanneewu garagaleessi dhawa asuma kanaawu kanuma afaan kee haasa'u kanaawu garagaleessi dhawa. Maali rakkoon keenya kun kana guddaanu jammar wanni haasa'oon hedduudha harkiyyaatti an waan narra ga'ee biyyaan itti keessa jiru keessa amma silaa kanaa san yeellee siinimu akkaamti tiyyallee biyyatti akka malee godhanii achi deemeen waa xiqqoof walitti mootummaadhaan walitti buune gaafa san amma maqaa kiyyallee qayyaradhee asirratti haasoo kiyyaafu warri na beekus na beekaa jammar gaa waa hundaafu ati alhamdulillah akka mootummaa Oromooti yeroo mootummaa Oromoo irra jireenyaan kanaan akkanaan ta'ee fi waa hundaa'u keessaan haasofnaa inshallah bal'ilaani galatuma abboleeyyan kiyya. Tole hedduu galatoomii yaada keetuu dhiyeessuu keetiif asirratti ol baatee ulfaadhu siin jenna. Akkas egaa obboleeyyan keenya qophii yeroo dheertuu fudhannee waan uummata keenya faayidaa qabu takka waan nu dhageeffamu yaada adda addaa odoo gartee dhugatti akkuma reefu obboleessa keenya jee warreen asirratti dhiyaatanii yaada dhiyeessan ani guutumaa guututti gartee karaa isaan deeggaru jiranis hin beeku. Ammoo laayina baneetumaan hunda isaaniitiifuu carraa kannee akka gartee waan nu dhageeffamu takka haa dubbannu kana keessa namni gartee amma namni tokko yeroo hedduu yaada namaa kana ni dhiyeessaasi takka immoo yoo waan isaan barbaadan san hin dubbanne taate nama kana balaaleffachuu filatan. Akkasan keessaa baanee yaada gartee haa deeggarru yaada haa morminu. Yaada nama maasis dhageeffachuudhaafis carraa haa hanninuu fi keessaafuu gartee yeroo ammaan tanaa nuti rakkoo hamtuu keessa jirra. Rakkoo tan akkaataa nuti keessaa baanu dursoo wal kabajuudhaan yaada walii dhageeffachuudhaan akkasuma sana maasis gatteenyee waliin marii godhuudha. Fakkeenyi kana haa ta'u akkasuma sanitti aadaa tana gartee fudhannee aadaa tanaan fuuldura jijjiirama tokko haa uumnu yaadachuu irrattiin waan kana dhiyeesse guutumatti gartee itti qabxiilee itti aantu irra deebinee ni haasofna. Guyyaarraan tanaa yaada adda addaa hedduutu asirra ka'ee jira. Yaadootan itti aanutti gartee fuuldura keessa qophii addaa tabiraatillee godhee warra biraatillee afeeree waliin marii ni goona. Waan irraan tanaa gaa asuma dhaabnaa hundi keessanuu baga gartee walumaan qophii tanarratti hirmaanneen isiniin jaa. Warreen isin bira galgalaa halkan gaarii isin haa ta'u warra guyyaadhaatis guyyaa gaarii jechaatiitiin asirratti qophii tana xumuraa jechuudha. Hundi keessanuu nagee jiraadhaa. Jamaal sakandii lamaan kennita waan mootummaa Oromootii fi nama Oromootiif biyya bulchaa jiru. Mootummaa Oromoo yoo Oromoo mootummaa tana filattee achi kaayyatte mootummaan tun Itoophiyaati immoo namni ka Oromooti. Tokko kana. Fuula duraaf waan akka irra mari'annu ati yaadu barbaadu ummanni keenya harki irra guddaa musliima jaarraa 15ffaarraa ka'ee Poorchugaaliin ilaa dhufee warra wayyaanee kana ga'u
amantaan gabroomsuutu biyya san keessa dhufe. Oromoon nuti riformiin Abiyyi takka godhe jennee yoo kalaallu taate 2022 isin akkuma warra amantii birootti musliiminnis mirga warra birooti ejju walqixa qabdanii nuti warri qabsaa'u kun hoggaa riformiin akkanaa kabara 500 ummata keenya gabroomsaa dhufe hoggaa haalli kun jijjiirame warri qabsooynu warri qabsooyaannu waan kan akkami keessummeessinaa kanarratti itti yaaditi guyyaa tokko irraa mari'annaa galatoomee ulfaadhu. Tole hedduu galatoomi. Atillee yeroo ta'e fudhattee hoggumee deebitee gartee kanatti yaada keenu dhiyeessuu keetiif. Obboleeyyan keenya egaa akkasii viidiyoo kana guutuu isaa YouTube irratti ni argattanii boodanii maxxansaa achi dhaqaatii daawwadhaa warra biraatiif illee dabarsaa akkasumas warri ilaamaan tanaa subscribe godhinis subscribe godhaa. Itti aansuudhaan chaanaala kana gubbaa irrattis hundi keessanuu subscribe godhuu ni dandeessanii waan hedduu isin hin gaafatu TikTok kanarratti subscribe godhaadhaan isin jee isin gaafadha. Galatooma yeroo biraa walitti deebinaa kan jiraadha.